Inni gaafa waggaa tokko lama yoo fagaate baay'ee ofirraaftu yoo taate waggaa lama nu haa jiraachisu haa jedhe. Ani garuu hojiin hojjedha. Birrii sanan xiyyeeffadhee ilaala. Birriin keessun dhume isa booda gungumuutti hin deebi'a. Maal fiddee dhuftee akkas taatee akkas gooteen jedha. Ati zeebiteet immoo zeebitee ati maal qabda kuncaa ho'iidhaa. Lukaa wayii anatti hankiyya laaltee dhuftee malee atis maal qabdaa ittaan atis innis gaafsan maal godhe. Deebi'eetuma akkuma dura siin qabeenya laalee si fuudhe san nama biraas immoo anuma qabeenya qabdu immoo deebi'ee barbaade. Otuma jedhu meeqa gurgura 90 lakkaa'u. Kanaaf walumaa galatti dhiiratu dubartiif ta'uu qaba malee dubartiin dhiiraaf ta'uu hin qabdu. Yoo walii galan garuu gaafa bakka duwwaarra walitti dhufanii wal barsiifatanii waliin hojjechuuf karoora qabaatanii akka barbaadde hojjettu. Xiyyaara yoo abittu ishiin kophaa ishii gaafa waliin jalqaban dura garuu hin qabaatin gaafa waliin hojjetan noo ishiin xiyyaara abittu inni konkolaataa yoo qabaate inni kun rakkoon qaba. Kanan jedhu kana. Okay, inni hojii yoo qabaate fakkeenyaaf inni biyyatti nama biyya kana taa'ee dalagaa jira. Inni biyyatti hojii qaba. Birrii koo kana laal ani mana ijaaradhee maatiin koo mana kana naa ijaaree jira miti. Inni illee hojii ofii qaba. Mana kiyya sanitti horiin gallee hojii isaa saniin immoo yaani umrii kenna yaani hanga asirra jiru. Hanga asirra jiru. Hojiin isaas hojii mootummaa yoo ta'e nu fayyada waan ta'eef hojjetee ka isaatiin mana kiyya san keessa yoo jiraanne maal rakkoo qaba. Inni kuni akkatti walii galan akkatti wal hubatan akkatti dursa wal barsiifa wal hubachiifatan. Isa kanan falmine sitti meera fedhii akkasii namni qabu jiraachuu danda'a jirasi. Irra jaala kan baay'atu yoo kana amma fakkeenyaaf kan amma baay'een isaanii otoo jecha kanatti kaase kan uleedhaan si qajeelan jiru. Yaada akkasii otoo kaafte hunda miti barkansii fudhatu. Harka 100 keessaa yoo argatte harka 3 yookiin 5 yoo argatte. Inni kan inni deeggaru yaadni isaa kan inni irra jiru maanni bakka qabeenyaa sani. Garuu qabaattee jennaan okey. Innis qabaatee ishiinis qabaattee jennaan okey. Rakkoon qabu. Irra jaalani. Inni garuu callisee. Gaafa birreen sun dhumte ariitee mana kiyyaa bayyattee shaantaa barrii gubbaa keettiif jedhee bar. Ay faami. Sirruma kaa maal amma meeqootti nama baay'ee fakkeenya fudhu. Tarii yookaan beektu qabde ta'an hin beekne. Garuu hin jira wanti akkasii soli. Nama umurii dheeraa waliin dabarfateen argitu yookaan gammachuunsaa baay'ee muraasa. Gammachuunsaa baay'ee muraasa. Jalqaba baay'ee waloo iddoo garaagaraa wal keessu wal bashannansiisu. Bakka akkuma har'a kaanii har'a waan walii du'a wayii fakkaatu. Xiqqootumatti siqaa deemanii keessaa qabbanaa deemaa booddee maal ta'a? Wal dhabdee dhufaa walii goos dhufaa. Badinarraa kanuma kan. Deem maal keetiin natti dhuftee dhaqanii san? Bakka. Waan jedhu nabu namni waan jedhu nabu laa gaafa achi sababa uumachuu barbaade namni waan jedhu nabu sababa nabu waan ta'eef kanaaf immoo jalqabuma kaa'attee Amiinu jalatu. Wallahi ana sorry sarre ta'e qabeenya jedhee shamarran takka hiikoo. Jaalalaafoo qabeenyi kalli walli okkii isin qabeenyi an qabu kee jettee hoositti kennitarraa maafi mushkila si akkasitti fudhatina ijoollee wallahi yoonni godina miira keessan galchina. Yaadatti amma nama meeqa dubartii meeqa yaadatti seensifte ati ka warra mana qopheeffatee taa'u. Isaan nama hundumaafuu akkuma yaada isaatti nama hundumaafuu akka yaada isaatti akka karoora isaatti rabbi haa kennuuf. Isa kana na ittan gammadaan. Haa kennuuf akkuma yaada isaatti. Akkuma yaada isaatti.
Ani keessan jiru maal argadde? Atiin fuuta moo akkam? Ani na fuudhan malee hin fuudhu. Maaliif fuudhama? Ani keessa hin jiru itti fakkeenyaaf atamma kan bakka ati jirtu kuni bakkuma warri kaanis jiranidha. Hundumtuu. Keessa hin jiru jechuun dandeessu walakkuma sartaati. Akkuma iftuu takka kan hin beeku kan itti anillee ani kan hin beeku lakkaan keessa hin jiru. Profeesara yaadatti nu seesisin dalagaan ormaatu yaada keessa nu galchiteeru. Amma kanallee kana yaadaa mana keessa dafnaan. Ani yaada keessa sin galchuuf miti. Yaada keessa sin galchuuf otoo hin ta'in yaada kanati qabdus kanan qabus wal hubachiisumaaf yaada namoonni qabani yaada wal jijjiirtee akkasumatti yaada waliin argitu mitiire dubbattee wal hubachiifta waliin galta. Yoo kan kee sirrii ta'e kan keettan dhufa. Yoo kan koo sirrii ta'e kan koo. Yoo heerumte maal gootii silkii qabatti aslan. Walumaa galatti xiyyeeffannaan komaanni beektaa tamma sitta himaan. Dubartiin ofii ishiitiin barbaadin. Dhiirri garuu haa barbaadu. Maaliif? Dubartiitu dhiiraaf jedhee uumame malee dhiirri dubartiif jedhee hin uumamne. Ati barbaaddus iftus hiree kee kan rabbi sii kaa'e dirqama keeti. Dirqama. Jooris afaan tuni jedhe malee nu hundumaa hireen teennee tan rabbi lafa kaa'e lafuma jirti waan ta'eef. Kanadha. Har'a garuu maal ta'e beektaa? Sumaalee tokko Nama hiyyeesse namni. 1977 yaa'in jalatti barreessan maal jechuu? Har'a kan dhaloota yaaddatti galchimaan ni beektaa Roosii. Ammas yeroo amma keessa jirru kana umurii amma keessa jirru kana keessatti. Jaarraa qaroominaa jenneetu dhaloonni waan hundumaa ammayyummaatti fideen ammayyeeffate waan hundayyuu. Akkasi saba. Amiin natti golfeeti. Natti golfiti. Geetee faana natti golfaasi. Isin gammachiise moo isin gaddisiise? Tikaatiin sodaadhaa ofii mallaqaan garraa naan kenninee jetti. Eessa jirti? Dubaayin jirti jechuudha. Kammoo kafide immoo itti dhiyaachuu dide namni fide jechuudha. Wanti hin qabdu biiroo hin qabdu. Abdii yaaraaf itti qabdu. Amma furmaanni maaltu jira ree haadhoo kiyya? Ani furmaata Biiroo hin qabdu. yeroo gizee duraalee dhiisii dalagaa dhiisiti kalaas biyyaa si haa galchitu dalagaa dhiisee naa namtittiin natti kaati dalagaa dhiisee taa'u osoo immoo dalagaa dhiiftee yookiin biyya sanuu galchiti. Immoo namni fidee ittiin dhiyaanne inni biiroo hin qabdu biiroo na deebise jechuun biiroo hin qabdu biiroo irraan hin dhufne. Nama fide? Nama fide. Yaamichaan dhufte? Yaamichaan dhufte nama fide achi warra birrii nyaatanii kaza as fidani immoo biiroo irraan hin finne biiroo Itoophiyaa asii warqaa hojjechiisanii namtitti warqaa hojjechiiftee fi itti ergan. Akkasi dhufte. Fooloo si deebisee qo'e kajoollee dubaa jirtu gaafannaan fooloo si deebisee lakkoofsa keessii fi erga keessan waasaa birnaa dubbista. Namni gargaaroo jiraate maanni wayii yoo jiraate yoo furmaanni jiraate akkas godha yookaan immoo akka baddu taasisuudha kajoolleen dubaa jirtu agargaartu. Aina wedduu dubbadhee wanti isilleen immoo nama ijoollee sodaatti wanti dandeetti dubbiin namatti dubbatteetiin inni. Ateessa jirta? Andubaa hin chaarjaa jira. Innaa bakka bootaa barbaadeef kaati mana maadaamee hojjetta maal hojjetta? Mana maadaamee hojjettaani. Ikkoo bootaa barbaadeef qabu furmaata meeqaashi bakka keessa inni ollee haasa'uudha sin gaafadha toleeshi. Na dubbisii waasaa birraa. Ganni koo buchee koo nagaan si wanti ta'e lakkoofsa telefoona harkaa fudhatte namtittiin gizee takka itti kennitee
dawwalchiifti malee telefoona torbetti gisee takka itti deebisti sanuu bira dhaabattee gisiin dawwaltu. Maatitti dawwaladha jettee tiniin irratti dawwalti malee telefoona irraa fudhattee jirti. አየሽ በቃ የሆነ ሞክረሽ ሰሩት እየነሞከረ እኮ ብያለሁ ዋን ደንደኝ ብያለሁ ወደንደም ያለው ወደደበ ሞ ብየ ሰኑ ገልሲተ ፎርማታ ቀባ ማለት ከት ብረ አላ ዲበ